Gaaffii tokkoffaa Addaam kan uume eenyu? A. Abrahaam B. Nohi C. Waaqayyo. Deebii keenya sirriin C. Waaqayyoodha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 2:7 argachuu dandeessu. Gaaffii lammaffaa dubartiin jalqabaa eenyu? A. Maariyaam B. Maartaa C. Ewaan. Deebii keenya sirriin C. Hewaanidha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 2:22 argachuu dandeessu. Gaaffii keenya sadaffaa markaba kan hojjete eenyu? A. Salamoon B. Nohi C. Daawit. Deebii keenya sirriin B. Nohidha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 6:14 argachuu dandeessu. Gaaffii keenya arfaffaa seerri kurnan eessatti kenname? A. Gaara Qermiliyoos B. Gaara Siinaa C. Gaara Yerusaalem. Deebii keenya sirriin B. Gaara Siinaa irratti kan inni kenname. Macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 kaastanii waa'ee seerota kurnanii argachuu dandeessu. Gaaffii sadaffaa Daawit eenyuun mo'e? A. Saa'ol B. Abisaaloom C. Gooliyaad. Deebii keenya sirriin C. Gooliyaadidha. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17:50 argachuu dandeessu. Gaaffii keenya ja'affaan Salamoon mootichi maaliin beekama? A. Lola B. Ogummaa C. Dureessummaa. Deebii keenya sirriin B. Ogummaadha. Macaafa keenya keessaa mootota isa duraa boqonnaa 3:12 argachuu dandeenya. Gaaffii keenya torbaffaa Iyyasuus eessatti dhalate? A. Naazireet B. Yerusaalem C. Beetlehem. Deebii keenya sirriin C. Beetlehemidha. Macaafa Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2:1 kaasnee argachuu dandeenya. Gaaffii keenya saddeettaffaan haati Yesuus eenyu? A. Maartaa B. Maariyaam C. Elizaabeet. Deebii keenya sirriin B. Maariyaamidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:27 argachuu dandeenya. Gaaffiin keenya salgaffaan Iyyasuusin kan cuuphe eenyu? A. Phexros B. Yohaannis C. Yaaqoob. Deebii keenya sirriin B. Yohaannis cuuphaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 3:13 argachuu dandeenya. Gaaffii keenya kurnaffaa Iyyasuus guyyaa meeqa tsoome? A. Guyyaa 7 B. Guyyaa 21 C. Guyyaa 40. Deebiin keenya sirriin C. Guyyaa 40dha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4:2 kaafnee argachuu dandeenya. Gaaffiin keenya 11ffaan Iyyasuusin ganee kan kenne eenyu? A. Phexros B. Yihudaa Isqoroot C. Yohaannis. Deebiin keenya sirriin B. Yihudaa Isqorootidha. Maatiyoos boqonnaa 26:14 kaastanii yoo dubbistan argachuu dandeessu. Gaaffiin keenya 12ffaan Iyyasuus guyyaa meeqaffaatti du'aa ka'e? A. Guyyaa 1ffaa B. Guyyaa 2ffaa C. Guyyaa 3ffaa. Deebii keenya sirriin guyyaa 3ffattidha. Qorontos isa duraa boqonnaa 15:4 argachuu dandeenya.
Gaaffii keenya 13ffaa bartoonni Yesuus meeqa turanii? A 10, B 11, C 12. Deebiin keenya inni sirriin C 12dha. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa kaasnee argachuutii hin dandeenya. Gaaffiin keenya 14ffaan Phaawulos duraan maqaan isaa eenyu ture? A Yihudaa, B Saa'ol, C Simoon. Deebiin keenya sirriin B Saa'olidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 9 irraa kaafnee argachuutii dandeenya. Gaaffiin keenya 15ffaan kitaabni macaafa qulqulluu inni dhumaa kamii? A Maatiyos, B hojii ergamootaa, C mul'ata Yohaannis. Deebiin keenya inni sirriin C mul'ata Yohaannisidha. Mul'ata Yohaannis deemtanii ilaaluu dandeessu macaafa qulqulluu keenya keessaa. Gaaffiin keenya 16ffaan Museen galaana kam qoodee? A galaana Galiilaa, B galaana Diimaa, C galaana Du'aa. Deebiin keenya sirriin B galaana Diimaadha kan inni qoodee. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irraa argachuutii hin dandeessu. Gaaffiin keenya 17ffaan namni boolla leencatti darbatame eenyu? A Yoosef, B Eliyaas, C Daani'el. Deebiin keenya sirriin C Daani'elidha. Macaafa Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa argachuutii hin dandeessu. Gaaffiin keenya 18ffaan namni garaa qurxummii keessa guyyaa 3 ture eenyu? A Nohi, B Yoonaas, C Eliyaas. Deebiin keenya sirriin B Yoonaasidha. Wangeela macaafa Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa argachuutii hin dandeenya jechuudha. Gaaffiin keenya 19ffaan Yesuus bishaan gara daadhii wayiniitti kan jijjiire eessatti? A Yerusaalem, B Naazireet, C Qaanaa. Deebii sirriin Qaanaa Zagaliilaadha. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaastanii argachuutii dandeessu. Gaaffiin keenya inni dhumaa har'aaf inni dhumaa Yesuus namoota meeqa buddeena 5 fi qurxummii 2 nyaachisee? A nama 5,000, B nama 4,000, C nama 3,000. Deebiin keenya sirriin nama 5,000. Eebbifamaa waan amma dhumaatti nu daawwattanii fi sagalee waaqayyoo haa dubbifannu, laphee keenya keessaa ol kaawwannu, sammuu keenya keessatti haa chaappeffannuun ergaa kooti. Akkasuma mana kanaaf illee haaraa yoo taatan sabskiraaybii, laayikii fi koomentii irratti immoo meeqa akka argattan lafa nuuf gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Eebbifamaa.